Hashama harka fuunee jira jirtu hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan nagaa fayyaadha nagaa fi jaallattoota keenya kan onnee irraa madde bikkuma isin jiranitti isin haadha qabu isiniin jennee eegan hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo arraan tana baacoo gabaabduu takka yookaan sheekoo gabaabduu takka isiniif qabadhee yaadde jira sheekoo tana wanti isiniif dhiyeesseef isinuma bohaarsuuf malee waan biraatiif miti jechuun ittuma bohaaruuf jechuudha. Gaafa tokko Hayilee Gabrasillaasee walakkaa magaalaa Finfinnee dhaabbatee bilbilaan haasawaa ture. Tasa osoo inni hin argin dargaggeessi hattuun tokko duubaan bilbila isaa Hayilee harkaa butee fiigicha jalqabe. Hayileenis ofirra naanna'ee hatticha ari'uu eegale. Ari'ee garuu hin qabne bira darbee kute. Gaafannaan riikardii koo dhabuurra bilbilicha dhabuunaaf wayya. Hayilee Gabrasillaasee atileetii beekamaa waan ta'eef ni beektanii riikardii kiyya dhabuurra bilbila dhabuun na wayya hatticha silaa duwwaa qabuu qabu jechuudha. Fiigee bira kute jechuudha. Lammaffaa beenaan jee hatticha qabuu dhiiseetuma tokkoffaa isaatiin itti kutee irraa akka bohaartan abdiin qaba. Isin bohaarsuuf isinii qopheesse galatoomaadha namoonni chaayinala keenya kanaaf haadhee taatan laayik sheer sabskiraayib nu godhuu hin dagatinaa jennaan gabaloolee garagaraa waan adda barnoota garagaraa qaban walitti deebinutti nagaan nuuf turaa turtii gaarii.